بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا بليان كي أنا جاك أبدو جرتو الحمد لله بقى نجان جراتم بقى نجان جم كي يسلفتن لها داس ننجدا عرب سكوتا سوما من كي يكيس توجتشو فكسني توجد سنة قودو في جل قبل سهنا كلها قبيسة كل فري لما تجابسا achi booda dhadhaamaan kaa lama reef oovina keessatti baqsee jira. Dhadhaamaan kaa lamatti godha. Sukkaara hanga tayaa gana barbaachisu anumatu beeka waan ta'eef mana keessatti xiqqeessee hojjedha. Sukkaara xiqqaa tokkotti godhe aguma argitan sanii isin haga isin barbaachisu laaltanii itti godhatuu dandeettanii. Soogidda xiqqoo tokkotti godha. Achi booda irshoo yookiin kaameraatti godha. Achi booda kuni daakuudha yookaan harcee. Eega wal keessa makee booda sirriitti akka inni wal seenu godhee wal keessa makaa. Achi booda aanan xiqqoo tokkotti godha. Yoo itti baay'isee gara daakuun na jalaa laaffata. Aguma nagaa ulaalee itti godha. Daakuu hanga kubbaayyaa lamaas keessatti reef godhadhee jira. Isatti naqa jechuudha. Amma isatti godhee walitti bukeessa. Qajeelatti bukeessa akka inni wal seenee laaffitu. Hin sukkuuma jechuu akka inni qajeelan wal seenutti. Kun akkuma argitan kana laaffisee sukkuumee wal seensee jira. Wayita akkana bukeessuma kana yoo inni ka jabaatu ta'e buskutiinis akkasuma nama jalaa jabaataa. Namatti hin tolu garuu xiqqoo tokko yoo harka keessanirraa buqqa'uu didallee zeyitiidhaan harka keessan dibdanii oo akkanas sukkuumamee isa laafaa kana bareeda sooftii ispoonjii ta'ee gadi ba'a jechuudha. Anan mareef harka kiyyarraa ba'uu dide xiqqoo ka zeyitii harka kiyyatti godhee harka kiyya ofirraa buqqisee laaffisee kanatti qadaadee akka sa'aatii tokkorraa akka sa'aatii lamaa teechisa akka inni baaganni bukaa'ee kuf jedhee ol ka'utti. Kunoo alhamdulillah amma walitti deebine. Sa'aatii lama booda walitti deebine maashaallah kana fakkaata. Asirratti fuudhee bal'ise jechuudha. Akkuma argitan kana godhaa jira. Akka malee laafaadha naman dhibu. Gara baay'een keessa yoo nama beeytanii isinumaa qooduu fi wanta garii waan tokko tokko yoo namni hojjetu argee itti ka'anii hojjechuudhaaf nama kakaasaa ani akkasii isin hin beeku. Ooma beeku iyyuu dagadhee taa'ee namni tokko yoo ka hojjetu arganis itti ka'a. Isinumaa qooduu fi akkuma isin argitan kana bal'isa. Hin qallisuus hin furdisuus jidduma tana godha. Meeshaa qarxii buskutaa ijoollee manatti itti baasu tokko qaba. Oo barbaaddan billaan illee muruu dandeettanii ammanisa mana keessaa waan qabuuf. Isumaan qarxii itti godhee gadi baasa. Anoo akkanatti keessaa baasa. Kana fakkaata. Kunis geengoodha. Kan akkanatti geengoo kanaan murtanii yoo barbaaddan jidduu isaa waan xiqqaa wahii akka kurree shorooppoollee haa ta'u yoo jiraate walakkaa isaa yoo keessaa muranii baasan. Doonaatii ta'ee jira jechuun nuyyuu. Ani ammaaf akkanuma godha. Geengoma kanatti dhiisa. Jidduu isaa yoo muranii keessaa baasan doonaatii ta'a. Kunoo keessaa mummuree baasee kana fakkaata. Ka jidduutti hafe kallee akkuma inni qarxii qabu kanaan akkanumatti muree keessaa baasa. Kanaa walitti deebisee hin bal'isu. Innuyyuu kunoo qarxii addaati. Wanta irraa barbaachisu qarxima ta'ee gadi ba'uudha. Akkanatti billaan muree keessaa baasa. Mara isaa muree walitti deebina. Kunoo kana fakkaata. Maashaallah. Akkanatti iyyuun bareeda. Zayitii uwwisee jira ibiddarra. Reef teestii godhee jira akka inni zayitiin uwwee.
Zeytii keessa naqaa jechuudha akka takkaan soota zeytii ofirraa ilaala. Zeytii haa irra goonu miidiyamii jidduu kana goona yoo haa irra goonu yoo dafee bilchaate keessi isaa dheedhii ta'a. Yoo bidda lawwii xiqqaarra goone ammoo zeytii dhuga dafee bilchaatu jiddumatti zeytii bidda haa irra godhanii xiqqaarra godhanii jidduma tanarra godhanii suuta akka inni dafee dheedhii illee hin taane akka inni zeytii illee hin dhuyne jidduu tanatti. Maashaallah akkuma isin argitan kana diddiimatee bareedee jira. Kana fakkaata. Kanatti suuta ilaalaa gara gaggalcha. On akkanatti diimatee bifa jijjiirate keessaa baasa. Meeshaa wayii sooftii irra godhee sooftiin kun zeytii isaarraa dhuga waan ta'eef sooftii irratti akkanatti naqa. Sooftii irratti akkana waan zeytiidhaan bilchaate hunda sooftii irratti naquun baay'ee gargaara zeytii kanarraa xuuxuudhaaf sooftiin. Tiishii illee jedhama afaan biraattiin. Kunoo kana fakkaata alhamdulillah keessi isaa akka malee sooftiidha muree isin agarsiifne inni irraanfadhee dhiifama.